Egaan akkam jirtan hordoftoota keenya viidiyoo kana keessatti kan nuti waliin ilaallu haala salphaa ta'een akkaataa paaswordii Wi-Fi nam tokko itti cabsuu dandeenyu kan waliin ilaalludha. Hangasiif viidiyoo keenya laayik gochuudhaan hanga dhumaatti nu duukaa tura. Jalqaba irratti settingii jala ni seentu. Eegas booddee bakka connection jedhu kana jala erga seentanii booda Wi-Fi jala ni seentu. Eegas booddee Wi-Fi keessan ni bantu jechuudha. Wi-Fi nama dhiyoo itti jirtanii iddoo kana isiniif dhufa jechuudha. Fakkeenyaaf amma kuno haala kanaan jira amma forget godhaa jechuudhaan fakkeenyaaf akka nama paaswordii nama sanii hin beekne jechuudha. Eegas booddee forget bakka jedhu kana yookaan ammoo dagachuu jechuudha. Erga dagattanii booddee gubbaa kana kaameraa bakka kaameraa kana ni tuytu jechuudha. Gubbaa kana erga tuytanii booddee kaameraa akkana isinii fida. Kaameraadhaan bakkee paaswordii ittiin argatan kana Wi-Fi keessan irraa ni kaaftu jechuudha. Fakkeenyaaf silkii irraa kaasee isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf silkii biraa irratti Mobile hotspot bakka jedhu gadi rarree silkii keenya gubbarraa ni arganna. Sana booda erga akkana nu fida. Eegas booddee kana QR koodii ni kaafna jechuudha. Eegas ofii isaatii haala kanaan otoo paaswordii ittiin galchin nu fida jechuudha. Eegas booddee bakka mallattoo ittiin kaafnee tuyna. Eegas booddee QR kood bakka jedhu kana erga tuyne booddee haala kanaan nu QR kood bakka jedhu kana erga tuyne haala kanaan nu fida. Save as image kan jedhu kana ni tuytu jechuudha. Ofii isaatiin save ta'a jechuudha. Galerii alatti yookaan faayilii jalatti ofii isaatii save ta'ee jira waan ta'eef amma kiroomii jala dhaynaa jechuudha. Weebsaayitii jala erga dhaynee booda xing.org jennee barreessinaa jechuudha. xing.org jennee barreessina. Sana booda sarchii bakka mallattoo sarchii kan ni tuytu. Eegas booddee faayilii filadhuu siin jedha jechuudha. Faayilii keessaa filadhuu siin jedha jechuudha. Amma ka faayilii jalatti save goone san filannaa jechuudha. Fakkeenyaaf choose faayiliin godha. Eegas booddee faayilis bakka jedhu kanan tuqa. Faayilii jala na fida jechuudha. Faayilii jala erga na fide karreef save godhe san asirratti gad buusaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf submit bakka jedhu kana tuqeetii irratti ergaa jechuudha. Ofii isaatti paaswordii ani hin beekne kana namni ittiin na hidhu kana hin beekne kana jechuudha. Kunoo bakka kana argachuu danda'a jechuudha. Maqaa isii waliin silkii kana paaswordii isii naa fidee jira jechuudha. Haala paaswordii kana amma beeknee waan jirruuf lakkoofsa kana bakka duwwaa sanitti galchinaa jechuudha. Bakka duwwaa paaswordii Wi-Fi ittiin cabsanii kana eega argannee jenne bakka Wi-Fi keenyaatti galchinaa jechuudha. Wi-Fi keenya irraa inni seennaa jechuudha. Wi-Fi keenya irraa erga seenne booda gadi ni tuynaa jechuudha. Eegas booddee forget godhaa jechuudha. Paaswordii kana hin beeku waan ta'eef amma kunoo bakka kanatti paaswordiin ani qabadhee dhufe suni 7 waan ta'eef 7 hanga 8 itti galchaa jechuudha. Eegas booddee bakka connect jedhu kana ni tuqaa jechuudha. Ofii isaatii hidhamee jira jechuudha. Haala kana paaswordii kana hin beeka waan ta'eef yeroo kamuu bira taa'ee ittiin hidhachuu ni danda'a jechuudha. Karaan biraa ammoo yoo paaswordii namni kun jijjiirate kan ta'u taate paaswordii kanarraa jijjiirateera waan ta'eef paaswordii biraa akkamitti argachuu dandeenyu waliin ilaalla. Jalqaba irratti bakkee kaameraa kana ni tuytu jechuudha. Kaameraa gara oliitti jira. Wi-Fi irraa paaswordii isin jalaa jijjiiran kana kaameraa kanaan ni kaastu jechuudha. Kaameraa kanaan erga kaastanii booddee ofii isaatii akkaataa amma itti hojjedhe kanaan paaswordii isin jalaa jijjiirame kana isinii baase. Eegas booddee paaswordii kana adda inni jijjiiramuun haala kanaan laalluti. Fakkeenyaaf amma silkii kanarraa jijjiiree isinitti agarsiisa jechuudha. Silkii kana amma gadi qabeetiin jijjiiraa fuuluma keessan duratti jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo paaswordii isaa jijjiiree jira jechuudha. Lakkoofsa tokko irratti jijjiireera waan ta'eef isa kana ammallee deebi'ee kaasaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka settingii kana tuqaa jechuudha. Akkuma reefisanitti QR code bakka jedhu kana tuqee save as image bakka jedhu kana save ergan godhee booda irraatiin duubatti deebi'a. Sana booda bakka kiroomiin jalaan dhufaa jechuudha. Bakka reefisan jalaan ni dhufa. Eegas booddee choose file bakka jedhu kana ergan tuqee faayilii bakka jedhu kana ni tuqa. Eegas booddee nan filadha jechuudha. Eegas booddee erga na filachise booddee submit bakka jedhu kana ni tuqa jechuudha. Kunoo haala kanaan tokko jijjiiree isiniin jedhu isa kanaa jechuudha. Paaswordiin isaa isa kanaa. Paaswordii awwalaa irra jijjiirameera jechuudha. Awwalaa 7 ture. Fakkeenyaaf takka irra jijjiiradheera jechuudha. Haala kanaan yoo namni isin jalaa jijjiirates kaasuudhaan qofa achirratti ergitanii sana booda isinitti hima bakka duwwaa kanatti galchuudha. Paaswordii nama tokko osoo hin gaafatiin ofii keessanii qofatti fayyadamuudhaan paaswordii keessan argachuu ni dandeessu. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinu nagaan tura. Bye bye.